Eenyu isin barsiise? Herregaan. Hangam takka geessan eegalte? Turree jira mata. Hangam garaate meeti abo? Ji'a 11. Maal faa garaate? Shartii Islaamaa waa hunda karaatiin jiru. Har'a eebbatee isanii jechuudha. Eebbate. Hangam takka gammadu? Way gammachuudha. Taa'uun kan qabne gammade. Hayyee. Maqaan kee? Ililli Ahmad. Ililli. Ati hoo isa baratte? Ganda kutura 8. Eenyu isheen keessan? Shanas. Majlisni itti barattu majlisa eenyuti? Majlisa Shanas. Maadda Raashii majlisa Sherri Rijal. Hayyee mee hangam takka baratte asitti? Haalaan gara. Maal fa'a? Waaxid. Aabuu fitte? Abuu finne. Hayyee waa hedduu barattan jedhanii Sherri Rijal haalaan isin barsiisa jira. Sherri Rijal kana mee hangam takka galatoomfatte? Haalaan. Hayyee galatooma. Har'a eebbatee isini? Eebbate. Hangam takka gammadde? Haalaan gammad. Fuulduraaf mee kam? Fuulduraaf. Duraaf itti fufna garaati. Hanga isanni karaatameeti. Hanga jirru dhuma garaa. Hayyee galatooma hayyee. Daawwattoota hordoftoota keenya har'a bakkitti argamnu aanaa odaa bultuun magaalaa Baddeessaa eebba barattoota maaddaa Haraashii Sheek Rijaal Baddeessaatiin durfamtu namni dilli kun har'a wanni asitti argamaniif eebba gartee isaanii gammachuu amata laffaatii amataa san argisiisuudhaaf nuti irratti hirmaanne asii biratti argamna. Namoota hedduu gisee dubbifnu gammachuu guddoo nu dhagaamee janii nutis baadiyyaarraa itti dhufne fa'ee baqaban hojjaan eegeedhaa irraan buune mafraja irraan buune jechuudha. Galatooma. Ati maal dhaabde kutti moo ashara naa dhaabde? Ashara. Ashara hedaan. Ashara ndab. Maaliin na simattame? Ashara. Hojjaa ashara? Marga. Markas. Hayyee galatoomaadha. Jabaadhaa baraddaan isin ija. Aboo maaluma si?